mijuu finne jirra nurra fudhadha. Mijaa bari keessa naa mijaa'u, ganni keessa naa mijaa'u, jireenyi keessa naa mijaa'u. Mijaa barri keessa naa mijaa'uti, jireenyi kee haa mijaa'u. Maqaa Yesuusiitiin mijaa'i. Waan kadhatte hin dhabin, waan gaafatte hin dhabin, Waaqni siif haa deebisu. Mijaa'i. Kennamsi Waaqa sitti haa uffatamu, eebbisi Waaqa sitti haa uffatamu. Abboo baga gammaddee kadu'aa gaggaddee lubbuun kee dandamattee Yesuus argattee. Gurbaa baga gammaddee kadu'aa gaggaddee lubbuun kee dandamattee Yesuus argattee. Abboo baga gammaddee kadu'aa gaggaddee lubbuun kee dandamattee. Isaan cinatti argaman kun godina Booranaa saba Booranaa bakka bu'aniiti kan isaan dhufanii kunoo baay'ina nama kana ta'anii dhugaa baatii qabu waa'ee lafa isaaniif ta'e jechuudha. Yooyya. Maqaan kiyya Ganzabee Barraaqoo jedhama. Ishii cina kiyya dhaabbattu Xummee Bukkee jedhamti. Kan dhufne godina Booranaa aanaa Yaaballoo waldaa Makkaana Yesuus Miraab Qaxanaa irraa tokkummaan dubartooti tun cufti bakka tokko dhufne. Yoo as dhufnu nuti waan Waaqayyoon nu godhe kabar dheeraa ba'oo nu qabna nurra buuse suni asitti nu ragaa ba'uu dhufne. Tanaaf asi jirra. Yoo dhufnu ganni 20 jalqabeeti lafti keenna gammoojjii hamtuu qabdi. Nu horsiisee bulaa yoo bokkaan hin bu'in yoo roobni hin roobin waa tokkollee akka abdiin qabne lafti keenni hin beekama. Roobni badee nami akka malee miidhamee barsun keessatti ongeen nutti hammaattee horiin harkaa nu badee qonni hin jiru horiin hin jiru garuu akka malee dhiphanne yeroo sun keessatti amma yoo ta'u wanni kun cufti yoo nurra dhaqqabu wanti nu har'e dhufneef nami Waaqayyoo raajii Masarat lafa jirutti iddoo jirutti Booran dhaqee hin argine garuu gara nama Waaqa marroo qabuuf nu gargaarsaaf Waaqi marroo harkisaa garisaatiin nu diriirsuuf jedheef inni nu kadhate maan jennaan yeroo inni kadhatu suni nu TV araaraa laalaa turre boo'aa turre yaa nama Waaqayyoo nu araara nu kadhachuu jira. Waaqa laf keenna araarame biyyi keenna araarame horsiisee bulaan rakkachuu jira qabeenyi isaa irra harka badee jira lafti keenna rakkoo hedduu keesseenu jirti. Wanti nu bulluun dhibiin hin jiru daldalin beennu nu ka bulluun horsiisee bulaadha horii keennan bulla yoo arganne yoo rooba arganne qonnaan bulla yeroo sun keessatti nami Waaqa nu kadhate eeginni nu kadhateen boodatti ammoo wanni guddoon nu taatu waan nu ta'i keessa tokko dafanii nu dhaqqaban nami nu dhaqqabin jiru konkolaataa nu ergan midhaan nu ergan yeroo sun lubbuu nama baraaruuf nami Waaqa haleluuyaa Waaqi nu dhaqqabe garisaatiin qarqaarsi guddaan nuuf ta'e nu galateeffadha nu galata qabna nu galateeffadha sabni Waaqayyoo lafa kaa nu galateeffadha Ameen gooftaaf galata fida haleluuyaa wanti nu amma haasofnu kun yoo as jenne haasofnu waan salphaa fakkaata addunyaan hin chochoote nami hin chocho'e nami ba'arda jiru hin buqqa'e daa'imman hin rakkatte bisaan hin dhabame marri hin dhabame horiin harka nu harca'e dootii hakki malee nu gargalchite balbalirra nu geette sabi Waaqayyo Waaqatti nu dhaqqabe malee hadhooftu ture. Garuu kadhannaan asitti kadhatame. Araara keen biyya Booranaa ilaali araara keen ati bokkaa biyya sanaaf bokkaa jalaa bade duumessa bokkaa bade hongeen rukutame ilaali gooftaa ilaali
humna xibaaltuu bokkaarraa caamsu humna warra caamsitu rukuti gooftaa rukuti biyya booranarraa rukuti waan hongeedhaan rukuti waan gogiinsaan rukuti humna xibaaltuu rukuti humna caamsitu rukuti lafa sanarraa Yesus ilaali lammii koo ilaali saba garaara keetiin ilaali gooftaa gooftota ilaali deebisee lubbuu nutti tolche abdii nutti tolche waaqa maqaan isaa ulfaatu haleluuyaa nu ammi waas dhufne galata galchinu dhagaha galata guyyaa suni waan waaqi nu tolche amma haasofne keessan ba'an halkan hin ga'u guyyaan hin ga'u waan nu keessi dabarsin amma wa tokko jira imimmaan buusanii laf kanatti adoo nun argin adoo sabsun hin argin gara isaanii nuunaasisanii asitti imimmaan isaanii jissanii lafatti gachiisanii yaa waaqa boorana dhaqqabi araar keetiin dhaqqabi jedhee nami waqayyoo raajin nu kadhate waaqi hatattamatti nu dhaqqabe guyyaa inni midhaan nu erge haleluuyaa yeroo inni midhaan nu erge suni keessatti roobni roobe gumi waaqa yeroo sunitti nun eeganne roobi hin dhufa jenne nun eeganne ganajii tokkotti rooba faafee jenne nu sodaanne sabiin bada nami hin bada horiin hin bada lubbuun nama lafirra hin jiraatti jenne sodaanne yerum sunitti roobi takkin argin lafteenna roobi nu dhaqqabe maqaa waqayyoo ulfaatuti haleluuyaa namni ammas jiru kun cufa galata sun baannee dhufne galati waaqa harkatti nu nafini jennee dhufne nami dhibiilleen deeme dhufu danda'a nu garuu galata waaqa sun hin deenu jenne baane lafti nu keessaa baane asii miti saba waqayyoo adoo as jirtanu bakke mana waqayyoo wallaalina bakke jireenni jiru wallaalina nu galata sun baannee dhufne kunoo hardha yoo galata sun baannee dhufne kunoo waan milikitaa ta'u laala kunoo waan sun baannee dhufuun kenna haleluuyaa erga roobni roobeeti qonnaan maal fakkaataa horiinoo akkam maal fakkaatti yeroo roobinuu roobeen duubatti nami cufti horiin hin jiru wanni qotatanii hin jiru wanni lafaan tarsaasanii hin jiru namayyuu akka qotiyyoo qotatan itti fa'anii jiran muka isanitti ma isaniin galuu garuu dhugaan fakkaatu yoo anammas ejjee dubbadha nami jembee qabu jembee ka'e nami danda'u walirra ginda hirkisee lafaan qotate waaqi nu dhaqqabe hin roobe hin facaafanne nuu biqile nuu ba'e hin nyaanne haleluuyaa gootaraa galfanne fooyenne tasgabboofne galata waaqaafinne galata sun baannee kunoo as jirra maan jenna roobee midhaan facaafanne amma immoo horiin keenya ka harkan nu haf ka harkatti deebi'ee gadaf kaane sanyii fafee jennaan hin gabbate hin dhale hirrime hin dhale aanan nuu kenne milikkitaaf qabannee dhufne kunoo mallattoof qabannee dhufne kunoo haleluuyaa kuni eegi roobi arqi roobne ganne lamaan duran nuu roobe galata suni guyyaa tokko baasna jenne eeganne dhufne male yeroo suni ganne 2013 asit roob dansaa arganne nuu ba'e kabay ammoo hin facaafanne kunoo yoo san argitan makiina wal riiree lafsuni sanyi midhaan fa'uu jiran laf dhibii fa'uu jiran gabayaan quuf lafti quuf nami quuf haleluuyaa Hallelujah. May you forchuu kan danda'u gooftaaf. midhaan gaafas dhabame ardi kiiloon tokko birri 100 wayin nu gurguramuu jira makiinaan guyyaan achi fa'amuu jira guyyaan no sanin jedhu 20-30 ba'a sun quufne beese quufne midhaan quufne
aanan quufne loon kennuu dhalani gabbatani loon gabbatani birri kuma dhibbaa sanga tokko gurguranna goromsa 55 jaatama gurguranna rakkoon qabnu hallelujah. Wow. Kun maalidha? Kun midhaanidha? Kun aannani. Milikkiti kunin kaanani loon baannee dhufuun dandeenyuuf kan qabannee dhufu. Dhadhaa baannee dhufuun dandeenyu garuu dhadhaan hin jira aanan hin jira baannee loon hin jiran oofnee asiin hin baanuuf dhiisnee dhufne malee midhaan asitti makiina tokkoon dhufne minibaasii xiqqoo tokko eegi faanee nami haga dabrennaan irra buuse. Sanyi qabannee dhufne sanyi kan irratti nuu dubbata aanan irra jechi nuu baasta biyya qabannee dhufne jijjiirami ta'uu qaba jenne kiristiyaani eebbifamuu malee sanyiin nama eebbifamuu malti lafti sun eebba waaqatiin mul'achuu malti jenne biyya cuf qabannee dhufne nama waaqa kanaaf kuno sanyiin kata argatu kana cufa qabannee fuul keessan dur dhumne galata waaqa galcha galateessanuuf. Akkuma isiin ibsite galata waaqa baannee dhumne asiin baay'inaan ani guddoo gammachuun na dhaga'ama. Obboleessi keenya raagichi Besaret taa'ee akka malee jaalannaa tiibiit immoo amman kiyya tiibii isa malee tiibii dhibii ilaalu akka malee natti tola waaqayyoon isaa eebbisuuti immoo maan jennaani waaqatti dhaloota kaasee biyyittii kaasee addunyaa kaasee nam kana eebba kum qabannee dhumnetti isallee eebbimne galla biyyitti booranaati eebba kum eebbi waaqa qabannee dhumne eebbiman isa eebbi maatii isa eebbi jireenyi isa qabannee dhumne nuun cufti in eebbimna tanaaf immoo akkuma obboleettiin tiyyi jette waan fakkeenya ta'a waan loon ibsa hin dhumneeni waan sanyii ibsa midhaan hin dhumne waan kennamsi immoo hojjattoota as keessa yookaan tajaajiltoota as keessa nam muraas diqqa tokko kennamsi qabannee dhumne amma kennamsi sun kennina yeroo kennamsaati waaqayyoon isa naa eebbisu eebbifamaa jedha. Kuno waan kennamsaa nu mijuu waan diqqooni gara boorana gara oromooti mijuu finne jirra nurra fudhadha. Mijaa bari keessa naa mijaa'u ganni keessa naa mijaa'u jireenyi keessa naa mijaa'u mijaa bari keessa naa mijaa'uti jireenyi kee mijaa'u maqaa Yesuusitti mijaa'i waan kadhatten dhabin waan gaafatten dhabin waaqni siif haa deebisu mijaa'i. Amen. Yoya. Kun maalidha? Kunini wama si madaala jenneeti miti milikkita aadaati kan qabannee dhufne siif haadha mana kan keetiti. Akkuma aadaati. Amen. Kennamsi waaqa sitti uffatamu eebbisi waaqa sitti uffatamu. Amen. Okay. Kennamsi waaqa saliitti waaqa agaddaa. Thank you. Yeroo sun keessatti asiiti nama ergamee dhufee jira. Milkaa'inni isan duratti qajeelummi isan duratti nuu ergitani qajeelum dhibinuu dhale. Isan irratti hiriiranii gumiin hedduun nu dhaqqabde. Isan guldhufanii miil keessan guldhufanii nami hedduun nu na'e. Kanaaf warri gaafas dhufeef kennamsi qabna nu gargar hin beennu nama furii. Nama Fransuniif waqabannee dhufne jirra nurra fudhadha.
wanti kuni wayaan kun lamaan walti aadaan guutu kuni hidha isaati hidha jennanuuti yookiin isaan surrii jettani qumxaa isaati kuni ammoo hubbaari isaati hubbaari yennanu waya gubbaan keeyyatan tiishertii edha warri magaala nu ammoo hubbaara jenna waya gubbaan uyyifatan kana yoo hubbaara yoo kanoo keeyyatanii deeman mucaan kun am yoo qeerroo ta'e qixxe waya kana keeyyatee dubru fuudhu deema. Ebbiti waaqa sittaa uffatamtu kennamti waaqa sittaa uffatamtu saliiddi waaqa sittaa dabalamtu maqaa Yesuuti. Ameen. Muuda micabsi deemi waaqa tajaajil. Biyyoo keessan sanyii keessan harkatti diriirsaa san askaa. Dhaabadhaa achumaanan sinii kadhadha hunduma keessaniifis maqaa Waaqayyo Abbaan kan ilma isaaf kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon sanyii biyya Booranarraa biqilu biyyoo biyya sanaa dhalataa biyya sanaa guyyaa kanaa kaasee eebbiseera. Lafti qajeelummaa haa biqilchu. Samayin gaarummaa gad roobsu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan isin hojjettan dachaa dhibbaan agalu. Horiin keessan dachaa dhibbaan wala hortu. Humni dhukkubaa, humni diinaa, humni abaarsaa lafa sanarraa raawwatee haa gogu. Humni wangeelaatiin lafti sun haa qabamu. Xinnaaf guddaan beekaaf wallaalaan abidda wangeelaatiin haa qabamu. Ergamaan Waaqayyoo galaanaan magalaanaatti handaraan mandara lafaatti ba'aa ishee keessa lixa keessa kaaba kibba Booranaa keessa yeroon amma hajaja baasee kaasee kutee adarbu keessa kutee adarbu keessa ergamaan misoomaa ergamaan nagaa baatu ergamaan araara baatu ergamaan fayyina baatu sammuu ola deemaa kan eebbisu sammuu xinnaa guddaa kan eebbisu qilleensa Booranaa kan fayyisu ammayyuu dachee sana kan fayyisu ammayyuu misooma afuuraa ammayyuu misooma foonii ergamaan Waaqayyoo saatii ganaa kaasee kutee haa darbu 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 Radanamas Santrabadianamak Laradanamas Shedianamas Rabokranti Andiklarabos Antardona Rabakredianamas Ergamaan Yesuus Kiristoos kutee haa darbu 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 lafa Booranaa irratti qilleensa Booranaa irratti xinnaa isaa irratti guddaa isaa irratti beekaa irratti wallaalaa irratti armoota irratti abboota irratti beekaa irratti wallaalaa irratti magaalaa isaa irratti baadiyyaa isaa irratti ergamaan Yesuus Kiristoos kutee haa darbu. Araarri haa dhangala'u araarri haa dhangala'u araarri haa dhangala'u araarri haa dhangala'u lafa isaa irratti nama isaa irratti araarri haa dhangala'u. Maqaa Waaqayyo Abbaan kan ilmaan kana hafuura qulqulluun dachee sana biyyoo lafa sanaa eebbiseera. Maqaa Waaqayyo Abbaan kan ilma isaan kana hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon eebbiseera. Ameen. Isin garee kadhataa achiidha. Okay. Waaqayyo isin haa eebbisu. Faarfannaa tokko faarsaa afaan keessaniin.